Hordoftoota gammadaa shoo torban kanaaf isiniif qopheeffanne eegalee jira. Isin hordoftoonni keenya akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jecha guyyaa har'aa kana immoo albama isaa kan hojjechaa jiru muuziqaa qeenxee bareedaa yoomiree jechuudhaan immoo kan uummata isaa biraan ga'e wallisaa Tazee qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Wallisaa Tazeen as dhufee yoomiree yoo mireen onjel yoo milaata isa waliin kan itti fufnu ta'a hanga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'a isiniin jecha dhaabbileen akkasumas tajaajila keessanii fi oomisha keessan beeksifachuu barbaaddan gama gammadaa shoo dhuftanii gammadaa shoo waliin hojjechuu dandeessu. Bilbila keenya azzala isiniif keenyuun haloo nuun jechuudhaan gammadaa shoo sponsor gochuudhaan gammadaa shoo waliin hojjechuudhaan oomishaaf tajaajila keessan akkasin beeksifattan gamanaan isiniin affeera abtaadhii liban hamilee ho'aadhaan naasibadha. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebirriidhaan naaf ergi. Teelebirrii tapha kana teelebirrii irratti itti fufna. Isinitti yaa tolu. Baay'ee bareeda. Mee teelebirrii irratti naaf ergi. Teelebirrii galgala teelebirriidhaan siyaasa obseessa. nan gammada. Teelebirriidhaan jedhee Suuraa teelebirriidhaan si firgeera. Baga dhalattee. Mee al tokko alaaf teelebirriidhaan viidiyoo haa erginu. Eeyyeen teelebirriin jaallee maatii waliin kan ittiin wal qunnamnu. Teelebirriin geejjii qabatee dhufeera. Teelebirriin geejjii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayilaa wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teelebir supperaappii pileestoor yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama. Teelebir Itiyoo Telekoom. Tazee baga nagaan dhufte. Kamee baga nagaan nuyi. Cheers. Cheers adeero. Akkana kunoo. Amma yerootii ol seentu immoo Seenika studio studio risaat siibanneerra seenisiin jechaadha. Seenikaan wallee kee baay'ee jaallatama anis immoo baay'ee jaalladhu. Yaa Seenika anis sirba hedduu jaalladhudha. Sirba hedduu baay'ee jaallatamu anaa fi baay'ee sirba ajaa'ibaati. Ati gaa wallisaa Oromoon qabu jajjaboo keessatti ramadamtaa wallee kana keessa waggoota hedduudhaaf turteetta. Garuu muuziqaatti maaltu dhiibee galchee laata Tazee moo Dirree Dawaatti dhalachuun akkati walleetti seentuu fi dhiibbaa sirratti uumeera? Of course inni dhiibbaa natti uumeera. Keessattuu Ali Birraan dhiibbaa baay'ee natti uumeera. Ijoollummaa kiyya kaasee abbaan kiyya sirboota Ali Birraa akkanumatti yaa'u du'aayii maareenis jirti Dirree Dawaa keessatti. Sirba Ali Birraa kana kaaseetiidhaan dhaggeeffata. Isa jalaa taa'anii dhaggeeffadhaan immoo. Abbaa kiyya irraan baradhee sirboota Ali Birraa. Achi mana barumsaa keessatti Walaajos kan immoo marree kan jedhamta kan jiraame. Isa irratti guyyaa takka sirbe. Kutaa meeqa baratte yeroo sana? Kutaa 8. Kutaa 8. Kutaa 8 baradhe ture sirba Kadir Martuun sirbee garuu. Sirba Kadir? Sirba Kadir Martuun sirbee. Maal jettee sirbite yaadattaa gaafa sana? Of course mee yaadadha kamittiin irraanfadha. Fedhiin koo hin taane si kennuuni arrumaan namudee yeroo sanii dhiifama naa godhii atumaanii bariin koo gurguddoo naa kaanii. Sirba kanaan sirbeeru jalqaba. Wow. So ati yeroo Kadiriyyuu muuziqaa baase barataa kutaa 8 jechuudha. Albamiin isaa gaafa barataa 7 ture. Kutaa 7 turte. Kanaafi hangafoota yeroo sanatti hangafoota jettee kabaja. Kadir of course hangafa guddaa nama hedduu kabaju nama hedduu jaaladhu. Carraa deebitee wal arguu argattetta erga muuziqaa sirriitti itti seente booda Kadir waliin. Finfinnee dhufee kilabii Annikoo keessatti hojjechaa turre. Kadir waliin. No
Tajuddin faa George Abbuu faa wajjin Nugusu Taamiraat. Taamiraat faa wajjin yaani koo keessatti hojjedha ture Kadir akka carraa ta'ee dhufe. Naan sirbaan jira sirbaa Libirraan sirbaa jira stage irratti Kadir dhufee wajjin sirbinee jechuudha Kadir wajjin. Yeroo sinneen waa'ee qabsoota irratti baay'ee cimaa ture. Ni yaadadha andoomii an kophaa kuna dhiifteen sirbaa ture. Kophaa kuna dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan sirbaan jira Kadir dhufee. Wala manne stage irratti maayikii fuudhee get up stand up for you right qaxxata gara qabsootti see akkasitti ol agarree Finfinnee keessatti Kadir nama hedduu jaaladhuudha amma yaalaa jira. Imalli kee muuziqaa Dirreedhawaatti eegale mana barnootaa egaa kutaa 8 ergasii achumatti barnoota keetti fuftee moo barnoota addaan kutteetii gara Finfinnee kan dhufte? Imalli gaafa jalqaba sirbeessin jedheessan Dirreedhawaatti osoo hin ta'in magaalaa Erargoota jedhamtutti sirbe. Magaalaa biraatti Erargoota biyya burtukaana beekamtu. Na achittiin sirbee kutaa 8 baradha ture yeroos achi high schoolidhaaf Finfinnee dhufe. Barnootaaf hin dhufe Finfinnee. Aga 10 akkasittiin baradhee achi barnoota dhiiseetiin gara muuziqaatti seene. Muuziqaa barachuudhaafin meegaa music school tin seene. Mana barnootaa muuziqaa jecha. Mana barnoota muuziqaan seene. Tsadee music schoolii kan jedhamus deebitee seente. Achis kamtu dursa meegaa moo tsadeetu? Meegaatu dursa. Meegaan cufamnaan gara tsadeettiin deebee seene. Achi tsadeetti waggaa 2 baradheetiin eebbifame achitti. Finfinneetti gaafa jalqaba kaniin sirbeegaa eebba mana barumsaa muuziqaa sanii. Agar fikirti agar fikirti ture kan eebbifne. Sirban qabdu yeroo sana silaa sirba eenyu sirbite? Sirba Qamar. Sirba Qamar? Yaa. Sirba hedduu jaaladhu. Qamar Yusuf naman baay'ee jaaladhu jaarraa kanaan. Anis. Yaa. Maal kan jedhu sirbite gaafa sana? Qamar Yusuf anaaf adda. Maal kan jedhu sirbite yaadatta sirba Qamar gaafa sana? Teessuna gaafannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafeeti yaa biyya abbaa kiyyaa. Ilmi abbaa malee hin dhalatu biyyaan qabaa kan na boonsistu onne tiyyaa tiruu tiyyaa anaafis Oromiyaa. Oromiyaa. Cheers! Egaa muuziqaa ati akkuma carraa yookiin sagalee qabda jedhamtee yookiin cimaadha jedhamteetuma kan muuziqaatti seentee tun ta'in barnootaanis jalqabumarraa otoo gara muuziqaa profeshinii isa guddaatti hin seeniini jalqaba mana muuziqaati. Muuziqaa barachuun kee mana muuziqaatti waa'ee muuziqaa akka kanatti gadi fageenyaan barachuun kee imala kee muuziqaa irratti amma hojjettu irratti hangam si gargaareera? Waan baay'ee na gargaareera. Fakkeenyaaf mana muuziqaa keessatti vookaalii baranna ture. Vookaalii seeraan barannaa soo vookaalii kiyyaaf baay'ee na gargaaree jira. Performaansii kiyyaaf naa guddisee jira. Gurra kiyya naa qaree jira. Sirbootan dhaggeeffadhu filadhee akkan dhaggeeffadhu na godhee jira. Waanuma staayil kiyya wajjin deemu waanuma natti tolu waanuma jaaladhu akkan hojjedhu na godhee jira. እና ሙዚቃስ አከን ከበጁ ነው ጎዶ ይጅራ እንደጫላ አንገፍቶታ ከየስ አከን ከበጁ ነው ጎዶ ይጅራ ማነ በረምሳ ከይሰቲ ደበርሶ ከየ ነሙ ሰልጲናን ኢዶ ጉደረት ይንገው አርሳ ኢዶ አከኒ ከፈለመች ገው ወዲ ሰን ወዴት ይንጅራ እና አከን አንገፍቶታ ከየ ከበጁ ነው ጎዶ ይጅራ ኤጋ ኤርገሲ ገራ ማነ ሙዚቃቲ ዮባቴ ገራ ክለቢ mana muuziqaa galgalatti taphatamu kana directly seente moo isa dura hojiiwwan muuziqaa kan biroo yaaltee turte? Isa dura Itoophiyaan Idol 2004 dhume way yaarata. Isa irratti hirmaattee turte? Yaa hirmaattee ture. Zurii 5 irratti na aareen. Okay. Zurii 5 irratti na aareen erga siqatta kilabiin seene.
kilabii adda addaan hojjedha ture. Dhuman irratti kilabii afaan oromoon seenee achi waggaa dheeraan ture. Kilaboota gaa kilabii afaan oromootis kilaboota kaan keessattis muuxannoo waggaa 14 olii kilabii keessatti qabda. Garuu hin fakkaatu umurii kee wajjiniin hojii yeroo ati jalqabde wajjiniin waggoota 14 hundumaa kilabii keessatti dabarsu muuxannoo akkamii argatte kilabii keessatti? Namni tokko kilabiin hojjechuun barbaadu yookiin muuxannoo kilabii hin qabu. Kaan immoo kilabii irratti yeroo hedduu hojjetee gaafa bahu muuziqeessaa jabaa ta'uunsaa beekama. Muuxannoon ati kilabii irratti waggoota hedduudhaaf dabarsite kun hangam si gargaareera hojii kee irratti? Kilabii kana keessatti waggaa dheeraa hojjechuun kiyya waan baay'eedhaan na gargaaree jira. Waan baay'ees na fayyadee jira. Akkasumattis dhiibbaas ni qaba. Garuu like kilabii keessatti gaafa hojjedhaan maatii hiyyeessaati obbolaan qaba. Kan narratti xinnoo obboleettii sadiin qaba. Isaaniin barsiisaa. Kilabii hojjette? Kilabii hojjedhe isaaniin barsiisaa. Amma sadeenuu eebbifamanitti waa'ee sirba hojjechuu tana yaadan qabu. Ati maallaquma galgala hojjettee argattee mana barumsaa isaanii kafaluu qofa kan? Yaa Takkitiin Yuunivarsiitii baratti ture. Taan immoo haayiskuulii baratti, taan kolleejii baratti ture. Amma isaan xumuranitti fookasingi hundumaa isaan turan. Fi haadhaaf abbaadha. Gargaaru. Haadhaaf abbaa gargaaruudha. Of course, thanks to God isaan eebbifamanii ammoo sadeen hojii qabu. Bakka qabatanii jiru. Bakka qabatanii jiru. Lameen fuudhanii jiru. Heerumanii jiru. Heerumanii. Yaa heerumanii jiru. Ilmoos godhatanii jiru. Wow. Congratulations. Thank you man. So kanuma irratti ture kanaan baay'ee na gargaaree jira. Ammas immoo connection namoota baay'ee wajjin akkan qabu na godhee jira. Kilabii keessatti hojjechuun. Sammuu nama guddaa na godhee jira kilabii keessatti. Challenge baay'ee dabarsita. Challenge baay'eetu si mudata. Umrii malee nama guddaa na godhee jire. Kana durayyuu waggaa meeqa durayyuu akkuma nama guddaa wayii sireesiidhaa hedduus naasa'uu maal hin jedhu. Hojii kee qofa irratti xiyyeeffannaa. Bakka yaa. Challenge si mudatan keessa baay'ee kan itti hin raanfanne kilabiitti waan yaadattu jira. Baran yaadni koo jedhu takka bara qabsoo wayii qabsoon baay'ee cimaattee ture yeroo san. Jijjiiramni dhufuudhaaf naaf dhiyaatee ture. Namicha poolisii wayii takkatu suufii uffatee guyyaa paatrooliidhaan gaafa deeman wayii na dubbisanii turan. Aan irraanfadheetiin jira. Hulaa irratti dhaabbadheen nama eegaa jira. Naa dhufee nagaa na gaafate suufii gurraacha uffatee jira. Gaafa naga gaafadhuun akkuma carraa gaafa nammadhuun shubbutii qabee jira namichi. Meeshaa qabatee jira. Meeshuma saniin tuqe. Atteetuma akkuma. Yaa. Akkuma waanuma hammatanii keessaa fudhachuu wayii tokko. Shubbutii san tuqe. Naa ni rifadhe. Namni shubbutii qabatee seenuuf immoo maal sa'aatii san ni beektaa. Haala ibidda wayiitu jira. Achi namichi inni sirbitaan naan jee. Eenyuun sirbaa hin jeen. Achi sirbii akkamtee dhufu. Taraan kiyya gahee namichi fuuldura ta'a. Ati argite warra tuqxee argite. Tuqee. Wanta guyyaa kana yoomuu irraa fadhu. Naa wala loofaan irraa bate guyyaa sana. Gaafa sana. Yaa. Ati waanuma shuguxii sana qofattu sammuu koo keessa dhufu. Egaa guyyaa amma poolisiidha namichi. Gaafa shuguxii san tuquun akka guyyaa wal argine san. Yaadatte jechuudha deemte. Naa guyyaa muuna sodaachisanii darban. Okay. Asfaaltii wayii irratti ganda keessa wal agarree. Nama maal na godhuuf deema namichi kun yaadaan. Amma yoo nasitti waanuma hin taane jedhallee. Dhuguu kooti irra. Naa guyyaa san irraanfadhe. Egaa Alii Birraa kilabii keessatti ati mucaa daldhawaati Alii Birraa ijoollummaadhaan dhaggeeffachaa guddattee kilabii keessatti immoo deebitee sirboota Alii Birraa sirboota qamar kana hedduu kanatti hojjechaa turte. Yeroo jalqabaatiif gaafa Alii Birraa argite immoo mudannoo addaatu si mudate jedhanii hiriyoonni keenyatti himan. Maaltu si mudate gaafa sana?
Ali Birra bika jannataa jirani. Inna isa waan tuqan isa waan dubbisa waan ijaan argan faanatti hin fakkaatu ture. Akkuma namatti iyyuu anis dur ijoollummaa kootti gaafa Ali Birraa jedhu nama natti hin fakkaatu. Amma waggaa 8 dura kun waggaa 8 waggaa 10 waggaa 10 irraa wayii. Amma inni keessa karaa Ingiliziin baasii gala. Anna yaadni kun immoo hora Atlaas kana fagoodha baay'ee. Guyyaa san boqonnaadha manan jira halkan sa'a 6tti natti bilbilame. Adeeroon dhufee jira. Adeeroo moo? Isuma dhufee inuma dhufaa. Na waan inni uffadheen beeku waan argadhe uffadheetiin miilaan bee. Sa'aatii san taaksiin harkattu halkan sa'a 6. Laadaan qabdee jettee yeroo sanatti laadaan hin yaadamu hin jirtu. Miilaan achi anni koo gaafa hin ga'u akkamittiin dhaqee dubbisa. VIP jiru isaan nugusoomaa jiru taphachaa jiru naam nugusoo bira dhufee nugusoo Taamiraat bira. Baay'ee nugusoo Taamiraat asumaan baay'een kabajaani. Warra jalqaba carraa uume keessaa tokko. Warra jalqaba carraa nuuf uumedha. Na akkamittiin dhaqee dubbisa Ali Birraa dhuguma konfidensii kamiin mooraalii kamiin dubbisamuyyuu danda'a jettee na sirba naaseen mucaan stage irratti naam asabaloo naam seenaan jaan anaatu Ali Birraa fuulduratti isa fuulduratti sirba isaa sanuu ijoollee na irratti naam jaan namaama. Inumaan dhaqee stage irratti gaafan maayikii qabadhu fuulduran argina Ali Birraa sirbaan na jalaa bate. Ati akkanuma qabe aasaa challenge bakka sirbuun dadhabee waan hundumaa na jalaa bate. Ijoolleen immoo beeku akkan isa jaalattuuf hedduu jaaladhu yaa. Achi hin dhaabbatan hundumtuu adeeroon hin dhaabbatu gaafatti himan. Sirbun jalqabe akkuma nabseen kee haa baatu jeetuman sirbun jalqabe. Waan dhufe haa dhufu jettee tumatti kaa. Sirbun jalqabe. Siyyuun hundumtuu naaf kaa'anii mooraalii naa kennan na jajjabeessanii naam maan natti dhufee fa'a. Sirbee xumureetiin gaafni deemuu na qaban isa bira na geessan. Ati amma sirbitee illee baduuf kaate. Si baduuf kaate. Maal laanjaa fa'a. Hin balleessitee fa'a. Sirbitee balleessitee. Maaltu qoosaa akka nama jaalatu kan ni sodaata bara ni qusata yaa dhugaadha ni sodaadhe bakka akka malee sodaadhe so nawaamee naam akkamitti akka dandeessi na jajjabeessi baay'ee Ali Birraan adda baay'ee dawee gaafa nama jajjabeessu ijoollee haaraa warra namoota arge keessa wallistoota sirbi isaanii wallifame otoo namni sun hin danda'u ta'e illee hin dandeessa jedhee namni jaalatee jajjabeessu Ali Birraa qofan arge dhugaa dubbachuudha. Nama balleessuu iyyuu maaf hin taane. Dhugaa. Waaw sin jara bakka Ali Birraa. Waaw naan jedhu namni niin gammadee seetee guyyaa sana. Siifi gadaa hamdaa irratti immoo akka abdii guddaa qabu natti meera ana mataa kootti. Dhugaa rabbi. Ati baay'ee carra qabeessa. Waggaa dheeraa sanboodaa yeroo wajjin jala isaas taa'ee naan dabarsuu carraa argadhee isin jira garuu waan qoofamu miti adeeroo. Nama qoofamu miti na kanaan namootatti guyyaa sana. Isa dura gaa muuziqaa keessattis atamma kan muuziqaa Adeeroo Ali Birraa baay'ee walliftaa muuziqaawwan afaan Amaariffaa kan Mahmud Ahmed Faas muuziqaawwan reegee biyya Ingilizii haa ta'uu biyya Ameerikaa haa ta'uu Jamaayikaa haa ta'uu hedduu isaanii wallisuudhaan beekamtaa jaalala baay'ee hedduu sirraa qabda. Muuziqaawwan istaayilii reegee kana faammoo keessumaa baay'ee jaallatta. Afaan Amaariffaatiinis wallisaa turte, afaan Ingiliziitiin hin walliftaa, afaan Oromootiin hin walliftaa. Muuziqaawwan keessumaa immoo gama reegee kana baay'ee jaallatta. Rifeensa keessa immoo gaafa laallu ammoo guduruu ofirraa qabda. Muuziqaawwan reegee ati jaallattu sanatu akka gara guduruu kana faatti si geesse moo akkamiin? No, guduruun actually aadaa keenya aadaa Oromooti.
Gudurun. Gara boorona kan yoo deemte ijoollee xixinnoo mataan isaanii guduruudha. Rifeensa isaanii karaarratti fa'aa argitaan. Jaarroleen gujii jiranillee boorana jiranillee hedduu irratti argeera guduruu kana. Guduruun aadaa Oromoo. Kanaaf aadaa Oromooti jechuudha. Reegeen warri reegee sirban kun mataan isaanii guduruudha. Sirboota Alii Birraas yoo fudhattee baay'inaan reegeedha. Sirboota Qadar Martuu yoo fuute baay'inaan reegeedha. Sirboota Harargee baay'inaan yoo fuute reegeedha. Sirboota Oromoon reegeedha. Yeedalloon isaanii baay'inaan. Reegee ijoollummaa kaasaniin jaaladha. Rifeensa guddisuu ijoollummaa kaasaniin jaaladha. Inuma jaluma jalaan hin mura malee. Guddaadhuma ture duriyyuu. Dur baay'ee dheeraa ture. Amma guduriin kee kun kanuma keetti? Kanuma irraa mureetiyyuu. Inumarraa hir'ifteeti? Egaa seenikaan immoo bahee seenikaa sirba kee baay'ee ani jaalladhudha baay'ee sirba muuziqaa Oromoo keessattis immoo yeroo dheeraa bilchaatee waan bahee wayii akkuma waayinii waggaa dheeraadhaaf bilchaatee bahee wayii tokko natti fakkaata. Lammata immoo ogummaa kee muuxannoo kee waggoota 14 seenikaa keessatti argeera ani gama kiyyaan jechuudha. Kanaaf seenikaa fiidbaakeetiin namoota irraa immoo argatte maal fakkaatu ture? Uummanni hawaasni akkamittiin sii fudhate? Akkati yaaddetti? Isan yaadee caalaan argadhe seenikaa irraa fiidbaakiinsaa. Jalqaba seenikaa waggaa dheeraa na bira tureera. Walloo fi dalloonsaa gadaatu naaf hojjete. Gadaa Hamdaa. Gadaa Hamdaa. Innis ijoollummaatti hojjete akkanatti yoo ta'e. Inni naa kanneen waggaa shan akka na bira ture. Waggaa shan booda sirba kana istuudiyoon galuu barbaadamee gadaa wanta akkatti dabalee jeeni wanta akkatti dabalee seenikaa mana keessii baneera ta'ettu santi dabalee istuudiyoo dhaqeetiin itti seene. Achi istuudiyoottis anaa fi Daawit baay'ee wanni itti taanee jira bakka baay'ee Daawit baay'ee itti rakkatee jira. Yeroo dheeraatti fudhatee. Yeroo dheeraatti fudhatee. Daawit Taaddaseeti miti? Daawit Taaddasee yaa. Isaatu hojjete. Mee seenikaa xiqqoon hojjedhime baay'ee waan jaalladhuuf. Amma yoomiittan si eegaa amma immoo hin baay'anne fedhii fi haamilee kee guus hundamaaf tolee hin jenne. Amma yoomiittan si eegaa amma immoo hin baay'anne fedhii fi haamilee kee guus hundamaaf tolee hin jenne. Seenikaa mana keessii baneera seenikaa seeguu dadhabeera seenikaa. Amma yoomiittan si eegaa amma immoo hin baay'anne fedhii fi haamilee kee guus. Barara ol allaattiin barduriin si lafaa kana fakkaata. Waaw! Dhugaa dubbachuudhaaf walleen baay'ee jaalladhu walleen baay'ee irra deddeebiidhaan dhaggeeffadhedha. Seenikaarraa immoo yoo as deebinu waan seenaan seenikaa fi yoomireen ammaa kun waan walitti hidhatu wayiifas natti fakkaate seenikaarratti yeroo hedduudhaaf eegdee dadhabdee itti fufe ammas immoo yoomiree jechaa jirta maalati seenaan jaalalaa ati walleewwan kee kanarratti jiru kuni seenaa kee wajjin waan walitti qabatu wayii qabaa laata waa maleemma akkanatti kulkulfatee mucaan kun yoomiree jedhee hanga kana hawwee hanga kana seenikaa jedhee cinqamee siin jedhu dhugaadha. Seenikaa na wajjin seenaa na wajjin hin qabu. Hin qabu. Yoomireen xiqqoo ni qaba garuu. Hunda caala abboomaan itti gaafatama. Abboomaatu itti gaafatama. Walaloon kan abbooma margaati miti? Walaloon kan abbooma margaati. Yeedaloon immoo jaallee amantii kabbitoo. Kabbitoo yaa. Isaatu hojjete. Kabbitooni daayirektiingis muuziqaa kanarratti sumatu hojjetedha. Seenikaas daayirektiingii yoomireetu maannoo. Kabbitootu hojjete. Waaw. Daayirektiingii isaa. Yaa keessumaa kan yoomiree gaafa laallu baay'ee albama baay'ee bareedaadha. Akkaataan istaayiliin kanaan dura baratame irraa addatti gootanii kan isin hojjettanii waa wayiifaa ofirraa tarsaastaa
shaamaa hedduutu jira maali konseptiin daayirektingii isaa maali laata meebii kanallee kabitoo deebisa kan waliin mari'attan akkanatti bareedaa ta'uu kan danda'e maali? Daayirektingiin isaa wanni abboommaanis keessa jira kanarratti istoorii kana keessarratti abboommaanis jira. Istooricha abboomaa fi jaalletu waliin. Walaloon abboomaa hedduunsaa gaafa waan mul'atan wayiiti waan ta'eef. Yaa wanni sammuu kee keessatti imaajin goota amma walaloo kana gaafan yeedaloo jaallee fi abboomaan ta'anii akkanatti miiraan sirbaa jiran. Akkuma carraatti naan dhufe. Na kottu dhageemi sirba kana dhageemi naam naan jaan. Okay. Gaafa naan jaan gaafan dhaggeeffadhu waan majoollummaa kiyya kaasee bakka waan hin dhabe takka wayi jira beeta sanuma na keessatti deddeebi'u dhufaa jalqabe. Sirba kanaatu sirbaan jeen. I have to sing this song. Anaatu sirbuu qaba sirba kanaan jeen. Really jee bakka lameenuu yaa xiqqoo walitti cakaacakanii fudhadhu naan jaan. Achi daayirektingii isaa gaafa hojjetamu abboomaa fi jaalleen ta'anii ji'a meeqa ji'a lama ji'a sadii akkana wayii irratti bilchaateera. irratti bilchaateera. Waaw. Maaltu adda taasisa jettee yaadama yoomiree sirboota industirii Oromoo keessa jiran irras haa ta'u kan seenikaarraas wanti addatti adda taasisuu danda'a yoomireenii jaanarii isaatiin ta'uu danda'a qabiyyee isaatiin walaloon isaa keessumaa addadha beekamaadha yeedaloodhaan mudaan qabu kilippiin isaa bareedaadha garuu akka keessanitti gaafa teessanii tiimiidhaanis yaaddanii maaltu adda taasisa jettanii yoomiree? Yoomireen wanta adda taasisu actually yoomireen sirba albamii kiyya keessa jirudha. Albamii kee keessa sirba. Albamii kiyya keessa jira yaa. Akkuma cara jaalannee sirba kana hojjechuu qabna. Keessa jechuudha. Yaa albamii kana keessa sirba kana dursinee baasuu qabna jennee hojjenneena yoomireen seenaa hiyya fakkaata. Kanaaf adda. Waan atis keessatti of ilaaltu wayidha. Yaa waan of ilaalu wayidha. Mee yoomiree yeedaloodhaan immoo nu dhageessistami. Bishaan ta'etti kodhu. Yoo miree karuftee na laaltu ansif du'ee dhuftee na nawwaatu yoo miree karuftee na laaltu ansif du'ee dhuftee na nawwaatu ananchiisa yaaddoof dhiphuun agarsiisa yaarisitu akka birboo hingorin jiru koo hibboo deebiyaadii jaalalaaf nayti sin barbaada na barbaadii dhungoo naa tahiiti natti ibsi jattiin ilaaltu ijaaddeessi biftuun itti naaftu. Yoo miree karuftee na laaltu ansif du'ee dhuftee na nawwaaltu. Sirboota kee hedduu isaa gara sirboota ammayyaati guutummaa guututti. Sirboota aadaa fa'aa albamii kee haaraan hojjechaa jirtu kana keessatti guutuutti sirbootuma ammayyaa hojjechuudhaaf waanuma yoomiree fakkaatu wayiiti jennee eeguu dandeenya. Walaloon yeedaloon naam albamii keessatti istaayiluma kiyyaan deema hundumtuu garuu hundumtuu ammayyaadha jechuu miti. Shaggooyyee ni qaba aadaa biraas ni qaba waanuma Oromoo fakkaatu. Waanuma Oromoo fakkaatu waan ammayyummaas gaariitti keessaa qabu aadaas immoo keessa waan akkasii wayii qabu. Yoom fixuu dandeessa albamii? Inni caala aayidiyaa qaba. Aayidiyaa irratti cinqamna malee zeemaa bareedaa argamnaan ammas ittuma galchina.
Kanaaf yaadanni achi keessatti dabarsu ergaa inni dabarsu namaaf waan hafuu danda'u wayii tokko irratti xiyyeeffatu jechuudha. Yoom fixuu dandeessa albamii kana? Yoom nurkaan ga'uu dandeessa? Eegaa jirra albamii kee? Inni kan beekamu amma akkuma beektutti kilaboota Finfinnee adda addaa keessatti hojjedha. Ammayyuu hojjechaa jirta? Ammayyuu hojjechaa jira. Achi hojjechaan akka durii amma torbaan hojjedhu. Torbaan guutuun hojjettu? Hojjedhu guyyaa sadii sa'aatii gaggabaabaa wayiin hojjedha. So yeroo hin qaba yeroo saniin albama kee xumuraa jira. Haga 10 akka gaheetiin jira. Okay, sirboota 10. Dhiyootti waan dhumu natti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebiriidhaan naaf ergi. Teelebirrii tapha kana teelebirrii irratti itti fufna. Isinitti yaa tolu. Baay'ee bareeda. Mee teelebirrii irratti naaf ergi. Teelebirrii? Galgala teelebiriidhaan si haasofsiisa. Nan gammada. Teelebiriidhaan jedhee? Suuraa teelebiriidhaan si firgeera. Baga dhalattee. Mee al tokko alaaf teelebiriidhaan viidiyoo haa erginu. Eeyyeen teelebiriin jaallee maatii waliin kan ittiin wal qunnamnu. Teelebiriin geejjii qabatee dhufeera. Teelebiriin geejjii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. Dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasa'aa suuraa, viidiyoo fi faayilaa wal ergaa. Maallaqa shaamuudhaan qodaa. Ammuma teelebir supparaappii pileestoor yookaan aappistoorii irraa busaatii fayyadama. Teelebir Itiyoo Telekoom. Egaan hanga albamii kee dhufutti immoo amma yoomireen yuutuubii kee dhuunfaa kee irratti miti kan inni fe'ame? Akkuma beektutti kana dura namoota wajjin hojjenna ture. Sirba hojjenne itti kanna. Amma immoo ofii kiyyaan hojjedhe isa kanas. Produusus kan godhe situ produus godhe jechuudha. Baasii isaa dandeessee situ hojjete. Baasii na hiriyaan kiyya takkas na gargaarteerti. Sidin gargaarteerti. Of course isitu produus godhe jedhama. So yuutuubii mataa kiyyaan banadhe yuutuubii mataa kiyya irrattiin gadhiise. yuutuubii mataa kiyya tazee habtee jaa. Tazee habtee. Daawwattoonni gammadaa show yuutuubii keenya subscribe gochuu akka hin dagannela. Namni baay'een subscribe tun godhin ilaaltanii akka jirtan argaa jirra. yuutuubii tazee habtee jedhu kunoo azala screenii jala maqaa isaa isinii keenya yuutuubii isaa seenaatii subscribe gochuudhaan yoomiree dhaggeeffadhaa. Albamiinis immoo achuma irratti dhufa natti fakkaata. Sanuma irratti gadhiifama. Albamii guutuunis achuma irratti isinii dhufa. Amma yeroo ammaa kana waan gaariin jalqabameera. Weellistoonni hedduun keessan yuutuubii mataa keessanii eegaltanitti waan ta'eef achuma irratti galiis yoo ta'e akkasumas immoo hojii keessan seenaa keenya waan ta'eef seenaa keessan achirratti eegsifachuu dandeessu. Seenaa keenya waan ta'eef seenaa kun amma hojiin kee seenaa kiyya. So seenaa kiyya qabachuu hin qaba ofii na bira. Weellisaan kamiyyuu argamus biriin argamus argamuu baatus yuutuubii mataa isaatiin sirba isaa gadhiisuu qaba. Yuutuubii mataa isaatiin dhufuu qaba. Kan biraa kan yerooni bilbila sii bilbilu seenikaanii waamicha CRBT irras jira. Seenikaan CRBT irrattis jira. CRBT actually kiyyaa miti. Amma yoomireedhaaf marichuuf hin deema kiyya. Samoona dhiyeenya kana keessatti Facebook irrattis isiniif hin gadhiisa. Yoomiree CRBT dhaan ni argattu. YouTube isaa subscribe godhaa isinii. YouTube kiyya subscribe godhaa tazee habtee jedha. Hedduu galatooma koomenti keessaniif yaada keessaniif baay'ee galatooma baay'een isinii jaaladha. Naa jiraadha ulfaadha kabajamaa. Inshallah. Egaa albamiin tazee ammoo xumuramee albamiin kee gabaadhaaf dhiyaate uummata bira gahe immoo deebinee gammadaa shoo irratti immoo waa'ee albamii kee immoo deebinee kan haasofnu ta'a. Egaa gabaabina yeroo irraan kan ka'e waan hedduutu haasa'uu dandeenyu. Turtii si waliin kan hanga har'aatti waan jireenya kee hojii wal qabatee jiruu fi hojiin kee muuziqaa xiqqoo keessa kan har'aa asuma irratti yoo goolamne keessumaa gammadaa shoos taatee waan dhuftee nu wajjin argamteef yeroo kee hirribaarraa qosattee dhuftee nu waliin waan jirtuuf immoo galatoomii ulfaadhu siin jenna. Cheers. Cheers. Anis baay'ee galatoomii ulfaadha gammadaa shoo hundumtu keessanuu
simannaa keessaniif baay'ee hedduu galatooma naa jiraadha. Thank you guys. Hordoftoota Gammadaa Show kunoo Gammadaa Show akkas jecha sagantaa keenya kan guyyaa har'aa qophii baay'ee bareedaa tazee waliin kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaan keenya guyyaa har'aa asirratti xumuramee jira. Gammadaa Show warri karaa YouTube daawwachaa jirtan garuu YouTube keenya subscribe gochaa jirtan jechuu dhageenya jira. Namni hundumtuu YouTube keenya kan Gammadaa Show irratti isiniif darbu Risa Media jedhu subscribe gochuudhaan miseensa YouTube keenya ta'uudhaan akkasumas comment like gochuudhaan immoo nu jajjabeessu hin dagatinaa isiniin jenna. Gammadaa Show torban dhufu immoo keessummoota biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu. Nagaatti.